Osoo fuula hakkee mul'isanii akkamitti sooshaal miidiyaa pilaatfoomii akka yuutuubii fi tiiktookii irratti osoo fuula hakkee mul'isanii akkamittiin jalqabuu dandeetta viidiyoo kana keessatti agarsiisa. Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti gabba'uu eegan. Garuu karaan isaan itti hojjechuu danda'anii hin jiru. Karaan sun karaa hedduu jira. Karaa sun hunda viidiyoo kana keessatti isan agarsiisa. Kanneen alaawwata irratti sabskiraayib gochaa maatiiwwan chaanichaa amma akkuma duraatiin laayikii fi sheer gochuu hin dagatina seenaa. Viidiyoo har'aa keessatti wanni ani sana qabatee dhufe akkamittiin osoo fuula keenya hin mul'ifne sooshaal miidiyaa pilaatfoomii akka yuutuubii fi tiiktookii bifa kaartoomiitiin irratti gad dhiyaachuu dandeenya viidiyoo kana keessatti isan agarsiisa. Viidiyoo kana agniishotaa ilaali. Fastii pilaatfoomii fayyadamnu bilbila keenya dhahnee. Fasti jalqabaa pileesoorii bilbila keessanii jiru irra seentanii irraanii bakki sarchii kan gad dhuftanii irratti piloota goon jettanii sarchitanii piloota goon jettanii akkana sarchii gootanii erga isa sarchii gootanii akkana isanii gabbaa inni ka'uma amma isan agartan kana inni kana kanaan gabbaa namoonni inni gadi hin bayinii fi karaa telegiraamii kenna yuuzerneemii ani asirratti sanii barreessu kanaanii deemtanii sarchi gootanii karaa telegiraamii kenna irra fudhachuu dandeettanii liinkii isaa irra dhoofnee inistool goonaa anammaan tana kiyyaa inistool ta'ee jira open dha'ee seenaa. Script editeedha armatti bakka dhibba isaabee seenaa inturu asitti baay'ee sinturu amma akkan seenaa erga inni seenee akkana gabbaasa viidiyoon tunini taan duraanii hojjedhe tunini taan duraanii dalagee haala dalaguu fi bakkamma anam gubbaa sarara sana agarsiistana taama create viidiyoo jettana irra dhoofne seenaa. Irraanii akkasittiin bakki kan nuufilee bakki inni nuufilee bakka conference room jedhanii ruumaa keessatti nami sabsaba taa'u kor taa'u nami irta taa'u ruuma kan nuufide ruum kan jijjiirachuu fi bakki nuurra dhoofnu bakka namni sararee sana agarsiistana bakka nama xiyyaan sana agarsiistana irra dhoofna erga irra dhoofne akkanattiin bakka hedduu nu gabbaasa. Akan deemne bakka fakkeenyaa bakka hoteela filannaa living room illee jira akkuma sana agartan bakki roobni roobaa jirullee akkasuma forest garden ka bakkamma caakkaa raasaalee jirti bakkamma teenage bedroom ila bakka hirribaalee jira. Akkuma sana agartan mee bakka kana filannuuti bakka amma hirriba bakka amma sireen faan jirti kamana keessa kana filannuuti amma bakki nuyi arma kaartoonii itti gaffinnu bakki tana erga bakki filannee wanni itti nu aana amma kaartoonii kee kaa'utti itti nu aana bakka amma diima kana kana masitti yaan sana agarsiiskan kaam diima kana kan irra dhoofna. Irraanii characters keersuun erga nurra dhoofne akkanatti namni hedduu kana namni gadi kaffaltii barbaachisan namoonni gadi kaffaltiin barbaachisu mee bakki sanatti liizii tajettu tana aga fudhannuuti liizii jettee erga nurra dhoofne isin amma akkuma sana agartanii bakki ciisaa gubbateetti amma nama biroo filadha jedha akkasumallee intolu nam lama wal birkeetta ammallee bakki nam biroo filachuu fi inni nu asitti sittima no aktaredha nami isii wajjin haasoftu hin jiru jedha. Bakki kan irra dhoofne nam tokko filannaa fakkeenyaaf amma nama dhiira tokko filannuuti Samiir ka jedhu kan filannaa akkan inni illee birtaawa amma jara kan lamaanii wajjin haasofsiifna jara kan lamaa wajjin haasofsiisuu fi bakki nu filannu as gad dhufne bakka amma an gubbaa sarartana taanam irra sararee sana agarsiistana bakki tana filannaa bakka amma koomentii akka koomentii fakkaatti tana irra dhoofna. Erga nurra dhoofne eenyu jalqaba dubbisu barbaaddaa jettee asitti nu gafidde no akta ka jedhu namni san dubbisu barbaadan jalqaba eenyudha irra dhoofne fasti namni as nu jiru nam lama Liizii fi Samiirii mucaa Liizii leeni intala dubraati amma namni nu jalqaba dubbisu barbaannu namni nu asii jalqaba filachuu feenu Samiirii mucaa dubbisu barbaanna erga nu akkanatti isa filannee suuraan isaa gammul'atee jira kaameraan gar isaa zooree jira amma kanatti isa dubbisuu fi karaa lamaan dubbisuu dandeenya tokkoffaanii karaa barreeffamaatiin dandeenya karaa barreeffamaatiin afaan Oromoo baay'ee qajeelcheen dubbatu afaan Ingiliffaa yoo taat malee afaan Oromoo baay'ee sirreesseen dubbatu amma afaanummaan sagalee keenya fayyadamne isa dubbisna fakkeenya isa dubbisuu fi bakka nama irra tuqa isanii tan tuqtanii bakka amma maayikii fakkaattu taanamma
gubbaa sararee sana agarsiistana irratti dhooftanii irra wanneettanii irraanii bakka nama asitti sana agarsiisee bakki diima jidduu kana irra dhooftanii dubbattanii amma irra dhoofnee dubbannaa. Erga jennee irra baanee bakki iddoo dhoofnee irraanii bakki reeyitii kana irra tuqnaa irraanii inni dubbatee jechuu am kana amma irra dhoofnee dubbannaa hey akkamatiin fayyuma dassuma naguma jiruun tatti akkam amma inni dubbatee jira amma namni nu dubbisnu amma isi dubbisuuf ammallee bakka namaan dubbisanidhe jalqabi sana agarsiisuni kaakii komentii fakkaati suni bakki suni irra dhooftanii irraanii eenyu dubbisuu barbaaddaa isedha si gaafataa bakki diima kanarratti tuqtanii irraanii Samiir ka jedhu maqaa isaatis dubbistanii amma liizii ka jedhu tana isi dubbistanii kaameraan gama isii zooree jira amma isi dubbisuu fi bakkuma reefuu irra sana agarsiisee ka akka maayikii fakkaatu kaan ammallee irra sararee sana agarsiis kana irra tuqtanii bakka ammaa diima walakkaa ergeette irra dhooftaa ammallee bakki reeyitii kan dhooftaa rikoodii kakkee dhaabdee bakki reeyitii kan dhooftaa akkanattiin jara lamaanii dubbisuu dandeetta amma mee viidiyoo jalqabaa hirkennuuti. Amma irra dhoofnee dubbannaa hey akkamatiin fayyuma dassuma naguma jiruun tatti akkam kana iddoo kanarratti tuqtee dubbatta nagaa fayyaa akkamatiin dassuma jiruun tatti akkam amma jara lamaan dubbisanii jirra akkanattiin kaartoonii uumuu dandeetta. Aga viidiyoo biraatii fi yaada biraatiin wajji deebinutti nagaan nuuf tura isinidha.